gara warra TikTok itti dabarraa wanni isiniin jedhu maali ilmaan Oromoodha walumaa galatti arguu jirtanii hadha biyyattii keessa waan deemaa jiru warri kaleessa diinota keenya waliin mootummaa kana cabsuu biyyateena jeequ biyyateena rakkoo irraan ga'uuf deemu jiru shanee qabadhu faannoo qabadhu warroonni jeeqanadha sadarkaa isaan gaan argitan jechuudha sadarkaan gubbatti deemaa jiru maalidha sadarkaa warroonni kunniin adamsa asumatti wanni tokko ka olola namni hundi deemaa ture takka isinii tuqa karaa warra TPLFinis akka odeessaati waan sun isiniin kenne biran dabarre karaa TPLFinis TPLF illee ka dhamaate gara deebitu dhabdee fi ol nyaachaa jirti yeroo taasisanii qusachuuf jecha isaanis kaanuti yoo kaan boordiin filmaata beekumtii nuu kenne bakka kaleessaatitti nu deebisin maqaan nurraa mulqaniif yookaan ammoo TPLF haqame jedha kana deebisaniin jedhini gara biraa deebinaa jedhanii jechuudha. Eega namni gartee yeroo kasaare akkasuma godha saditti dhufnee garra kun kan kaayamee nama karaa Goojjam keessatti olola tokko deemaa ture ololli deemaa ture kun Goojjam keessatti Jeneraal Rashaad Ibrahim namni jedhanii ni dhaban bade jettee naftanyoota faannoon ka waan kanneen oofaa turte kun kijiba ta'uuf olola bobbaan isaaniitu jiraatti kana garas ta'uu dhabuu isaanii gartee agarsanii jiran jechuudha. Kanaaf tanaaf taraa jechuudha taan keessatti inshallah namoonni gaafii gaafata warri mormitoota yoo jiraatan hadha hireen balballi teessan isinii banaa jechuudha warri mormitoota warri gartee paartii siyaasaa deeggartan warroonni gara biraa deeggartan kana jecha kuuniif ka raayyaan ittisa biyyaa alhamdulillah rabbil alamin oduun gammachiistuun isaanii dhuftu lola jedhamee eeggamaa ture sun nagaumaa wanni hundi akka xumuramaa jirtuu fi siyaasa foorqii akka waa takka harkaan qabnee fi keessattuu oduu asiin dura guyyaa sadiin dura isinii dabarse takka ummanni Eertiraa hayyoonni Eertiraadhaa Itoophiyaa waan isiin jette yoo dhageenye balaa nu galtu gartee itti gaafatamaan siyaasa foorqiitii fi garee siyaasa foorqii jala shushultu ka jedhuun hayyoonni duraan asiin duraa 175 isiniin jedhee jira amma ammoo ifa gabbayanii nuti kanaa miti murtiin kenna yoo Itoophiyaadhaan walii galle fuulli keenya gara Itoophiyaa ka jedhu deemaa jiran Eertiraa fi Itoophiyaan adda ba'uun qabdu jedhu kun tammattaansee oduu takka isin dabalee naaf folchallee isinii yoon jedhu Itoophiyaan ka waan amma godhaa jirtu kanarratti warri Affaar irraa oduu dhufteef gammachiistuu hunda kennaaf keette gammachuu gara Affaar irraa dhagame isinii tuqu ummanni Affaarii biyya haadhateennaa Itoophiyaan walitti deebi'uun yeroo gabaabdu kan jedhan qalallee jechaa turanii amma immoo qoma dhahatanii ummanni Affaarii Jibuutii keessaraa Eertiraa keessa jira kun Itoophiyaa keessa jira karaa kanaan oduu gammachiistuu isaan gartee isiniif dabarsan yeroon biyya teennatti deebinu Itoophiyaa teennatti deebinee ummata Itoophiyaa sabaa sablammoota wajjin dachii teenya irratti gartee jiraannu fagoo miti guyyaa gabaabduudha kan jedhu dhaamsanii dabarsanii karaa wal qabatee raayyaa ittisa biyyaallee baggammaddanii hundinuu jechuudha warri gartee biyya tanaa fi wareegama kafaltanii kennitanii waan dhufe hundu keessummeessuu deemtan gama keessaniillee oduun gammachiistuu hin jirtu kanaa wanni martuu nagayaan xumuramuu deemuu jirti addunyaan harka micciirtee dhiisuun qaraan jiru dhiisuu yoo inni dide gartee namni kabaluu deemu Itoophiyaa osoo hin taane addunyaa kabaluu deema isiniin jecha inshallah warri gara TikTokiitii isinii kenna namni gariin seenee waan ba'eef tartiibaa ittiin isinii kenna akkuma wal duraa duuba jirtanii isinii kenna naaf folchaa warri gara feesbuukii jirtan imalli keenya gara asabii yoo hireen kaasiyaan taateleen canamaa baga nagaan dhufte salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hiree sii kenna yoo amma immoo sirra ka dabru taate na beeksisi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namni narraa riitii qabda yoo jiraattanii itti fufaa yoo ammoo hin qabne anumatti itti fufa. Maayikii kadha namni riitii qabdan. Ayyee waan hin jirreef ittan fufa. Duraan dursa miidiyaan keessanii fi ilma turruu jaarraadha. Miidiyaan keessanii fi isin baga gammaddanii baga gammanni waliin. Kan ijji dhalan argin kan arrabni dhalan dubbatin. Alhamdulillah. Shaneef, faannoof, kaafaa'oof, girrisaa jala deemtan hundaafu melleen daanqoo cuucii kukkisaa jedhe Oromoon achumaa kukkisa. Hedduma lattan sana. Abbaan keessan, ajajaan keessan akka inni harka namarraa muru argitanii, akka inni itti ofii wal qabus argitanii, akkanatti dhiiga walii dhuddanii wal obaaftanii. Kun galanni keessan dhiiga namaa dhuguu isinitti ta'u. Akkasiin jedha. Nama tokko jiras jala. Miidiyaa keessan kana keessatti waan kana dubbachuuf yoo dogoggore na folchitu namichi maqaan kee Abbumaa Hirjettu. Dhaggeeffadhu dhaamsan sii dhaama. Si barbaadha. Guyyaa tokko. Guyyaa Rabbi jedhe inshaallah. Guyyaa tokko. Ulamaan sirraa namne. Mootummaan sirraa nafu. Biyyi Itoophiyaa jedhamu sirraa nafu. Ati bar.
nama simbeennetti dhaqiiti waan gootu kana hunda saayyuu nama simbeennetti himi. Waan amma afaaniin haqqiftu kana insha Allah wallahi yoo rabbi jedhe yoo Haaliqni nu gargaare lubbuun ammati duniyaarra jiraattu insha Allah. Dhaggeeffadhu namicha haadha tumte nana ana na beekta ani sin beeka namicha haadha tumte nana namicha niitiin kee makkatti si tumte kanama sin beennetti yeroo hunda dhaadattu namicha haadha keerraa duddarraa minaan gannatte jecha tulamaa keenyaan jette hanqattee asirratti dhuftee waan amma barreessitu kana anakki jibdu akka keetiiti yoo ati udaan keenyaatiin siini maal dhaggeeffadhu jecha kee ammaa kanaafi mitiyan yeroo hunda akka nama sin beenne mammagaallan baay'ee si beeku bar wallaahi si tuffate malee namni qullaa kee lafarra harkisee si fida namni garuu akka mootummaatti wayitti si lakkaa'anu gumaa ulamoota keenyaa muuni haqqifta sare ulamaa irratti qaraate ilmi rabbii ulamaa irraa qaraate bar ulamaa zaagoonaan badi rabbiin si haballeessu siin jedhe bar aalimna tarra xiqqeessaa jirtu si bar shamini biroo sinafu aalimni du'e hundi sinafu ammoo duyuuzii kan quraanni rabbii duyuuziidha jedhe si beektaami nama warri biyyoo nyaachiftu yoo kijiba jette bar dhiira yoo taate jette as ba'i ana jeneraal Najiibuudhaan haasa'i yaa kalb waan ati makkaan keessatti taate waan warri kee makkaan keessatti si goote osoo beennu waa hunda sabarree ammati tiiktookii kanarraa iyyitu teenyadhuma si jala qabxii sii qabataa jira an bar ilma Zeenuu Mahammad Abbaa Garobbaa Qorooti eessa manni kee eessa maatii kee nan beeka ni beenna gaafa fooyyofte ilmaan hiyyeessaa akka afaan dhedheerattu qoshaasha laal ilmi rabbiin si keessa kaa'ee si keessaa fuudhe kana yoo bakka miidiyaa kanarratti dhabne wallaahi namuma waraana mootummaa hoffatuun yoo ati lafa gabaa itti dhalattee keessan harkifamne an akka jibduu akka keetiitti qoshaasha jecha dheengadda jette hunda isaayyuu teenyee waraabaa jira kanaaf dhiifama naa godhaati waan baay'ee namaan jechuun illee barbaachisaas miti amantiin inni dhorka miira keessa miti waan baay'ee namni haadhatume yoomuu kabajaan qabu dhiifama naa godha ani maqaan kiyya sirrii Najiibuu Zeenuu Mahammad Abbaa Garoo Abbaa Qorooti biyyatti dhalattettan dhaladhe gandatti dhalattettan dhaladhe ni hargita sin agarsiisa yoo rabbi jedhe inshaallah ila amma nuti amma wanni Mustafaa naasa'u kana dhageeffanne kanaaf ijaal Mustafaa dhimma siyaasaa cimaadha kun ilaa obboleessa kee dhaggeeffadhu hani natti muun dandeessu dhiifama naa godhi kun dhimma siyaasaa cimaa isaa oofaa jira mucaan kun isin hin beektan isa Muniiri namni biyya Suudi Arabiyaa keessa taa'ee Itoophiyaaf faannoo sappoortii godhaa jiru jara kana lamman waa'ee kana ani laal dhaggeeffadhu namni jireenya keessatti beekaati waa hundayyuu sabaraa jira Muniiriinis hundi namaa taa'ee ilaalaa jira guyyaarra nama sappoortii godhu faannoo gaafa dur ijoolleen mana hidhaatti taramtus Suudi Arabiyaa keessatti waan inni godhaa ture garuu ambaasaddar Muktaar Kadirii waan isaan biyya Saudi Arabiyaa keessaa godhanu waan isaan biyyaa hojjetanii fi waan isaan hojjetanuu wallaalle malee nama beekama baay'eetu akka biyyi diigamu godhaa jira namni hundinuu gandarraa dhalate qaba gandarraa dhalate keessatti mana tamaarii keessatti madarasaa keessatti yakka hamaa raawwachiisaa jira nuti yeroo waan kana dubbannu arrabni nama dura goga laala wanni hundinuu kaatimaan namaa baduuf deema siyaasa yoo jennu siyaasumtu guddaanuu kana tokko namni hakka malee ulamaa xiqqeessu namni hakka malee ulamaa arrabsu madrasaa keessatti kun mataadhaan nuti ani ganda kiyyan beeku namichi gurbaan ammaa Bumaayir jedhamu kun waan isiin daladdu ana akka ajaa'ibaattan beeku ganda siittan daladhe na beetti abbaa kiyya akkasiin beektu man itti madde kanaafu namni jireenya keessatti amma Muniirii as keessa ta'a yeroo hunda sappoorti godhu akkana godhe dheengadda poolisii federaalaa ta'ee kan Itoophiyaa Keeniyaa walitti bu'e Muniir maal barbaachaa fi poolisii Keeniyaatii fi poolisii Itoophiyaa
jecha gozii sanaa jedhee barreessee maxxanse. Maal barbaadeeti? Eenyu ta'e Keeniyaa fi Itoophiyaa walitti naqu immoo yaanni isaa maalinni kan ambaasaadara Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessa jiruuf haa ta'u ni diduu ni iyyanna. Maaliifi namni hunduu nafsiin jiraachuu biyya ofii jiraachisuuf jiraataa jira. Aga dandeetti namni biyya ofiitii fala. Hattuu immoo tuusii waattu otuusiin biyya diidduu ijaan ilaallee siyaasa jennee yookaan hin kun ajandaadha jennee akka itti bira dabarruu hin qabnu. Kan itti xiyyeeffannu itti xiyyeeffannu. Laala lubbuun namaa badu jedhaan jiru. Kana Bumaayir immoo nama haadha ofii tume maleekaan rabbiitu habaartee jirti. Kanaafi maqaan see Bumaayiri wanni Bumaayiri sii godhe sin jiru jijjiirrattee dhiiftee gandarraa ol beela. Sana inshaallah yoo rabbi jedhe inumarraa kaffalama hundinuu. Kanaaf dhiifamallee naa godhaa booddeen itti deebi'a. Yaada babal'aa jira. Garuu dubbiin siyaasa jenne waan ciccimaarra darbuu hin qabnu. Saudi Arabiyaa Muniir siyaasa biyya lamaa keessa galee jira yeroo ammaatti. Ni gaafatama seera biyya Saudi Arabiyaatiin illee. Isa kanaafuu akkasii waan baay'ee jira. Waan hunda danuu obsaa jirra. Galatum jazakallah khairan barakallah fiikum dhiifamallee waan garii waan isiniin jechuu barbaadu haa ibsamu namoonni biyyarratti diinii irra wanda irrattu wanni asirratti inni barsinis yeroo keessan gubdanii dhuftaniif namni hunduu nagaa biyya keenyaa siyaasaa namni gariin akka itti ilaalu wama biyyaa qofa si'anoo siyaasa jechuun baroonni as gubbaa iyyinuu fi biyya ittisuu yookaan ammoo siyaasaa Oromoo qofaa wanna gochuu fi diiniin keenyas keessa jira amantiin nama kamiitu Itoophiyaan nagaa ka argattu biyyi tee nagaa argattu yeroo amantiileen nagaa waliin jiraatan nam tokkorraa haga biyyatti biyya jechuun nama wanni biyyi nuu bara Itoophiyaan nuu bara nuun kun ummanni ilmi namaa kun mirga gartee nagaan jiraachuu qabaachuu biyya addatti osoo haga feete tolte waan feete gootumaa godhuu hin dandeettu namarra jirutu biyya godha kanaaf biyyi nama biyyi nuu wanni deemu dhugaadha namoonni wanni dalagamu hayyoota keenya irratti olumaayii keenya irratti wanni godhamaa ture deemaa ture hin beektan ammallee deemaa jira asiin dheengadda waan tokko asii dhiifama sagantallee gara isa kan harkaan jijjiirre kanaaf namoonni keenya asii yeroo asiin dura gartanii olumaa'iin keenya guddaan sheenni keenya Sheekh Ibrahim Dr. Sheekh Ibrahim Ameerikaa dhufan waan achi godhan beekna rakkoo gale waan hedduu keessa bara duulli guddaan baandaaf dirrisaan wanni irratti deemamu diinii keenya irratti kan nama kamiitu amantiin akka hin tuqamne barbaadna amantii qofaaf immoo nama abu eenyu kanarra dubbatan ni barreessa yeroo ni beekanillee kallattiin sallee beekuu baadhu ni argaa wanni dalagamu guddoo kanaaf akkasii nuuf folchaa dhiifama sa'aatii keessa hin jalaan saammannu isinis namoota argitan akkana gabbaanii walirraa dubbanne rakkoon ni furamu biyyi keenya qaraa kabaddeen maali mataa jala ol qabannee kennaa dhiisaa jechuudha hin dhiifamu hattuun kamillee namni saba miidhu namni ilma namaa miidhu nama tokkollee namni zaalima nama miidhu gabbaa dubbadha ani ijoollee biyya arabaa kana liistii jaraa baaftanii osoo dubbattanii irraa fedha zaalimi kanneen caalu hin jiru diinni kanneen ijaaree nurra ergee wal nyaachisaa gana isiniin jedhaa ol folchaa namni ittaanu qabaadhu abbaa ulfaadhu galatoome imalli keenya garaa sabjaza kallaa kiran baarakallah fiikum eenyu namni ittaan tan eenyu qabatame nam tokko badhaa isaa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. isinii hayyamanii wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eenyu marroon isiniin geenni namni isiniin dura jiru waa dubbatu tufaan yoo isinii dabar tufaa munaa tartiiba deemna na ulfolcha okay daqiiqaa isinii qabaa isin martinuu daqiiqaa 5 fayyadama iskiriin irra isinii mul'ata وبرك أبداني نمني على سير اللي دوان جروب دقيقة عشان سنيكنا إن شاء الله اتفضل تفهمنا أيه قال تومي سياسة بيكينا كنا نمني بيكنا نمني ما ورثي كذا سياسة كنا وليف إلى إلى الشرفة كنا وليف كذا كذا بفبلشة ده namni ilaalcha adda addaa qaba. Maatii tokko keessa iyyuu ilaalcha garagaraatu jira. Kana jechuun ilaalcha nama tokko gabajuu irratti dirqama. Waan ilaalcha jechuun ideoloojii kan kee jala namni yoo hin deemin isa akkuma barbaadetti waan wayii itti maxxansitee si ajjeesa jechuun yakka. Maaliifi yaada barbaade haga waan yaada biyya diigu hin qabaatinitti namni sun. Kanaaf biyyi ka uummataati jechuudha. Kanama dhuunfaa osoo hin taane. Kanaaf akkasitti bifa saniillee wayita garii laalaa osoo dubbannee bareedaadha. Maaliifi kuni uummata bifa exercise godheen bifa inclusive ta'een jechuudha. Bifa uummata hammatuun akkasitti osoo haasayaa deemnee bareedaadha. Kana jechuun maali?
siyaasa nama biraallee yaada nama biraallee fudhataa deemuu jechuudha. Gaafa yaada nama biraatii biloo godhaa deemte jechuun ofii waan jechuun ofii waan wannaa irra jirtuuf bifa saniin ta'a jechuudha. Ka biraa immoo dalagaa keetitu gara wanni dalagaa keellee ibsu dalagaa keeti jechuudha. Mootummaan tokko biyyaa fi jechuun uummataa fi uummanni rakkoo akkamii qaba? Uummata dhaggeeffatuu qaba. Uummata lafarra harkisoo osoo hin taane uummata dhaggeeffatu rakkoo uummataa furuu akkuma rakkoo dippiloomaasii hojjetu rakkoo uummataallee furuudha. Rakkoon uummataa maaltu jira? Ka jedhu irra caalatti rakkoo uummataa dhaggeeffate rakkoo dippiloomaasiin furaa deemuu bifa sanirraa osoo xiqqoo ishee jechuun kuni sarvisiidha. Uummata tajaajila waan ta'eef uummata si shuume waan ta'eef uummataaf bitamuun sirra jiraataa jechuudha. Galatoon sama dubbachuu barbaada. Okay, galatoom yaada gaarii kennatti maaliif namoonni hundinuu gartanii yaada isaa gubbattu ni jiru. Namoota si ajjeesa akkas jedhachuun hin ga'u kan jedhuu fi namuu mirga qabaa yaada isaa ibsachuu akkaataa itti gartee waa'ee dubbatu gubbatti akkasuma godhaa jira. Nama kana wanni keessatti bamee akkana dubbatameef namoota gadi jiran namoonni yakka guddaa lubbuu namaa irrattis waan hundaa irratti barruu ol dabartee agartee jiraatte namoonni yakka guddaa dalagamtu jiran. Namoonni biyyallee bakka hundaa amantis ni seenan amantii irrattis yeroo cufaa agartee akkuma amma kaame kana warri faannoo waliin dalagu isatti nuti hadda agartanii faannoon tanee warroonni kunniin warra shaabiyaan walii galatti Itoophiyaa tana hoongessuudhaaf keessaayyuu shaabiyaan mirga qabdi. Maaliif biyya isii qabeenya keenya hatte saamte san hambifachuuf lolti. Shan faannoon TPLF waliin asii kaanii Suudaaniin walii galanii warra kan ittisu ifattis asirra horqis warri ministeeronni isaallee dubbatanii jiranii warroon kunniin warra agartee Ijiptis Soomaaleenis warra nurra bobbaasanii hadha baandaa jennuun san biyya keenya diiguu jechuudha. Faannoon akkuma deengadda agartanitti harka namaa abbaa fedhe haa ta'u Amaaraa fedhe Oromoo haa ta'u ilma namaa jechuudha. 21 century keessatti gurra irraa muftee harka qottoon jechuudha. Rasaasa dhooftee illee irraa murte qottoodhaan dalagan. Namoonni hadha waan kana deeggaranii namoota murtiin warra kan fakkaataa biyya kamuu addunyaa keessatti teeraristi warri jedhan kuni fakkeenyaaf Alshabaabii fi warri Alqaayidaa jedhanii fi maal kunniin yookaan Alshabaab kun yoo qabame deeggaraan isaaniillee murtiin irra fudhatamu murtii akka horsaniiti jechuudha. Maaliif warri kun waan teerar jechuun warra deegtu lubbuu ilma namaa kamuu balleessuu qofaaf fanjii nama hidhanii gocha hama nama ajjeesanii nama goorra'anii gartee jechuun waan hama ilmaan namaa nama laaleefu nama waan san argeef ka du'e miti. Ka hafe irrattuu shororkeessummaa yookaan ammoo qalbii namaa gartee irratti hidhan waan ta'aniif godhama. Wanni obboleessi keenya dubbate maali? Ni beekna. Waan dalagamu godhamaa jiru kan fakkeenyaaf amma namoota hedduu jira kan beeku. Kan namu ati baatee dubbannaan haaduu jedhan warra qawwee bitee dabarsee gartee ilma namaa biyya keessa beeku ifatte jechuudha. Mootummaan beeku dabarsee liiskii taa'aa jennee namni kun akkuma jedhamu kana barmuu isaanii argaa sheekoleen tokko jalaan hafne wanni kaamu ammoo akkaataa nuti sun biyya keessa deemu jechuudha. Kanaaf akkasi dhuga jechi kan kee si gargaara maaliif namoonni yeroo dubbatan namni amma dubbate kunis nama ulkee kana waan namatti irra dubbatu miti wannoota hedduu rakkoo hedduu jiru keessa namoota diniidha dhumaa namoonni akka isaa waliin ganafchaa gaafa asiin dura gabrummaa keessa jirre uummanni sun keessa hin jiru. Kophee miilaan lafa deemaa gadhaa kophee hin godhan. Isaanillee waan godhu. Uummanni Tigraay du'uu hin qabu, rakkachuu hin qabu. Waggaa 27 bulchan uummanni sun waan akka hin arganne jechuudha. Kanaaf maal jenna nuti warroota eenyu ta'an nafxanyaa warra qawwee baatee qawwee amanu qawwee nama ajjeesaa jedhu kanneen akkasii ulfaadhu galatoom yaada kan kennee deeggara bareedaadha ammoo inni xiqqoo ekspileensi godhe maaliif waan namni kun irraa dubbatameef ani osoo obboleessi keenya waan kanarraa akka bir dubbatee lakka akkasii miteedhaan hangottis namni fayyadamu anis ruumi kiyyatti nayyamu hin jirullee namni angoora dhaabbatee waa godhu yoo jiraate mootummaa kana keessatti warri dhuunfaa akka biraatti dalagoo jiraate malee ilmi namaa miti ni jira bakka hundaa ulfaadhu galatoomii alaa kulli haali gola araaraa jirente daqiiqaa 5 sii kennaatti warri ala jirtan isin seensaa na obsa warri karaa Facebook jirtan na ufulcha enu bahir finqille garana kot warri wakata na obsa katti na obsa buleti e warri gara warra katabdan arrabsitan
hiree asbaa dubbadha warri waa katabdan narrattis ta'e kan irra warri waa katabu iskiriin duuba teettanii waa katabuu dhiisa hiree isinii kenna kunuuti banaa jira dubbata haga arraba waan biraan seene yaada yoo kijiba wanni mormitan yoo jiraatan akkana jedha koottaas hin jedha itti fufi nama polisi daqiiqaa 5 sii qaba daqiiqaa kee laalladhu itti fufi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني سنجت مريضة من بوليس هنا على سيرة يحتفل في جديد ولا هو نم تقارصون ميديا كون أكنا فرقاتي ميديا بوليساتي نم رسول من جنب نم يودو كونغور إبلون كونغور نجد مالي أكس وامبر بعد ولا سومر كاب إبدو كانت وامبر بعد يسومر كاب عرفهم كاب نمني نمني بلس وساير كبيكة والقرصو رمان جتو نمالي أكسول باني ميدا رمان رسول دندام وامبر بعد يجتو مالي كيسان باري جبوسي نغانجارو نمني نما أجي سيور بكوني ورد أنغور جرو كان تعالى كان نما أجي سنشرا يو بارو جات يعني دولة بيارا باكن أسوبا لسني ما فبنا وقابي سبكنا دبنو في وانمي نما كنا كميدا كان تبو أرجنو في ما فبلي هم دولة بيارا باجرة كايرو جرادة يوكيني كينيا بكبر بعد جرادة سبكي جفات أوف نما كي جفنميدا مو خاصة ومرقاقات وان ساميدا تبشو قب إيه أنتو سغل ساني تاكاسغلي kan dubbanne eenyure kurtal kaasagalee kaanii turanii kunniin eenyu karaa hin jiru namni karaa gabbaa'e kaan afaan qabdan osoo jiran afaan qabataa jiran dolbee waa hin jirre ijoolleen biyya namaa keessa jiran dhugaa nama ofii labsa dhugaa nama ofii dudaalatanii ani akka waa'ee misoomaa waa'ee hunda isa biyya keessa deebi'aa ilaala oromiyaan akka jirti jedhaa ilaala. Namni haadha jedha laala. Ilmaan namaa guyyaa diinii jigaaru laalti. Waa'ee misoomaa biyya namni dhumatee biyyee ta'ee gaafa dhumatee biyyee misoomsitan macheen kophaa keessan misoomtan. Namni namaa waliin uummata waliin misoomni keessanis karaa reetu nagaa wajjin. Misoomni keessillee kan namatti tolu yoo namni nagaa qabaata. Yoo iddoo fakkii Oromiyaa guddisu Itoophiyaa dhumaatti namni nuti dhumanne Oromoon hin jiran bakka hin jirretti maal misoomsite maal fayyada misoomni dirreen qullaa misooma faayidaan kenna maalidha guyyaa mootummaan kun du'aatii uummata hin dhageenye moo gochuun barbaanne moo namatu du'aan jiru moo kan arginu kan isin argitan umma ijoollee gadi arabaa kana miidhaa osoo bifa qabaatees dhaaba amma isinii amma uummata bulchuu kan fakkaatu miidhaa osoo bifa qabaate isin fakkaatu kan haadha miskiina kan bakka hin qaban kan biyyarraa buqqee hin qaban kan du'eef hin haasoftan maali amaarillee Oromoo ajjeesuuf deema. Igillee Oromoo ajjeesuuf deema. Eenyu tuffii mootummaa kanarra sabni biraa qabuuf bishaanii fakkeenyaaf biyya bu'ee jira. Tuffii mootummaa kanarra biyya kasee bishaanii kasee bara kana bara malas illee jiran. Bara biraa illee jiran. Dhuman yeroo san. Inni qaaloluu dhiisee uummata lolaa. Faallaa isaatti galee qaamsee uummata lolaa. Shanii yoo seeftee uummata keessa dhufattee sharee dhufattee achi keessa dhufatte yoo arge shanii isa ajjeesu. Haadha mana miskiinaa mana shanii isa yoo naasni hin beekne seenaa. Galaana diimaa fudhannee galaana dhiigaa fudhannee galaana maali waan qabu maali nuti barbaadama yeroo kanatti nagaa barbaadna tasgabbii barbaadna biyya keessa tasgabbii hin jirtu nageenyi hin jiru nagaa barbaadna gabaabaa. Yoo hin mootummaan kun mootummaa kenna yoo jedhu akkamitti nafxanyaadha kennaaf yoo jedhu akkamitti itti fiyyatuufis nu himata
سيجالة يساوي في قف يجون الكسار كلام كورة قرب من لا فيوتر كتير كجرا سالك على سيجالة درس بيجكيس الكيس لا درس أغنيا لا إجان كذلا لا يجي ما هو ويا ثنقل ولا كيس هواي مسوما كيف شو مسوم من قبل ما لتي مسوم نرى دشة كلها مسوم سني ماشي نجا بيجكيس لا ما في وما تهرت يجي سموك يسمى فوكس كلها كان كذا إيه قط واي مسوما نوتي تحتان كان واي مسوما دشة كلها مسومة وما نفجر واحد